Ashamaa kafuun ilmaan Oromoo kabajamtoota fi jaalatamtoota akkasumas hordoftoota YouTube chaanaalii Abdii Show akkam nagaa jirtu jecha nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Akkasuma har'antana ajandaa xiqqoo takkaan qabadhee dhufe ajandaan sunillee maali yoo kan jettan taate ilmaan Oromoo tokko biyya san taa'ee tokko biyya biroo taa'ee wal arrabsuun kun maalirraa kan ka'e maaltu asiin nu ga'e ilmaan Oromoo kan beekuu fi kan beeknillee ufitti hammatee beekaa uf jalatti qabee wallaalaa ufii barsiifatee rakkoo keessaa baasa yoo inni wallaale badii isaa dhiisee fi bira dabarfataaf. Kuni ilmaan Oromoo sikkoo fi mandoo akkasuma ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaa kanarraan wanti akkanaa kun nurraa hin barbaachisu yoomuu taana maaliif ammaan tana osoo anillee waa beekaaf hin dubbadhaa osoo hin ta'in xiqqishoo waan namatti dhagahamu anillee dubbachuun barbaade isin sun maal yoo kan jettan taate ilmaan Oromoo akkasuma ka biyya keessa jiran ka biyya alaa jiran kunniin xiqqoo wal dhabdee wayiitu jiran fakkaate isin sun maali kan jettan tokko Kumaandar Naziir waan jedhamu galgala kana isaan biraa kan guyyaadha isaan biraa yoo san sa'aatii galgala isaa faxaree kan xiqqoo jecha dheeraa wayii dubbate jechi sun eenyuun ilaallate yoo kan jettan taate Dr. Aslii jedhamanii namoota yeroo dheeraa waggaa dheeraa biyya Chaayinaa kanatti waggaa 27 baranne minaamina jedhanii kanaaf jarri kun lamaan sababiin jalli wal dhabanii maali yoo ka jennee kan ilaalu taate dhimmi isaanii wal dhabanii dhimma dhuunfati malee dhimma Oromoo dhimma immoo Arsii wanti ilaallatu tokko hin jiru ilmaan Oromoo tokko kan dhiyaas ta'e kan baas ta'e ilmaan Oromoo tokko wanti nu addaan nu qooddu tokkollee hin jiru kun immoo beekumsa osoo isinitti hin fakkaatin dogongora guddaadha. Ilmi namaa ni dogongora ofii beekee yoo sirreeffate beekan isa caalu hin jiru garuu badii nama tokko malee badii ganda tokko dhaqee laaquuf kunillee dhaqee badii nama tokkootiif ganda namaa laaquun hin taatu. Nuti ilmaan Oromooti, ilmaan hayyuuti, ilmaan beekaati. Kanaaf osoo wal loluun ta'in maali rakkoon kennaa jennee osoo wal gaafanne miidiyaa kanarratti as baanee wal arrabsurra miidiyaa kanarra as baanee wal xixiqqeessurra yaada nurraa eegamu san wal amansiifnee kaanii wal amanuu dadhabnellee yoo immoo walii galuu dadhabnellee yaada keenya kana erga walii fudhachuu hin dandeenye bakka namni jirutti bakka immoo sooshaal miidiyaa yookiin wanta adda addaa kun hin arginetti keessa wal hubachiisuu qabna malee rakkoo jirtu ol baanee sooshaal miidiyaa irratti dhimmi isin irratti wal dhabdan dhimma mallaqaati dhimma jiruuf jireenyati dhimma mataa keessanii anillee sirra beekaa kun hin ta'u ilmaan Oromoo maaliif jennaan nuti ilmaan Oromoo kan beekullee akkuma beekutti isa wajjin jiraanna kan wallaalillee wallaala keenya barsiifanne wajjin jiraan kanaaf nuti amma osoo ajandallee godhannee dhufuun ta'e nuti ilmaan Arsii takka baattis dhiyattis takka keessattuu ijoolleen amma ajandaa godhatanii sooshaal miidiyaa kana gubbaarratti akkatti qilleensa waliin naqaa jiran tun Arsii diidaa jedha lameenuu diidaa kunis diidaa garuu darbannaan jirri dhakaa walitti darbatan kun diina nurraan deebisu balbala diina nutti bana malee kanaaf nuu fi walirraa dhaabanne balbala diinaa yeroon kun yeroo jaalalaafti yeroon kun yeroo ammallee ji'a rahmataa keessa jirra akkasuma ji'a xiqqoo khayrii keessatti hojjetatu keessa jirra waan ta'eef nuti osoo akkas hin ta'in akka biroo jiraachuun nurraan eegamu ilma musliimaa taane yaada fukkataa yaada namarraan eegamne yaada inni namarraa fudhannee as baanee wal arrabsuun nurraan eegamu nuuf arras gaarii fakkaatu kan nu duuba jiru maal hayyaadiinni kenna kun yoo nu barrii kana walitti dibanne yoommoo nu qilleensa kana wal seensinne kan nu duuba jiru maal nurraa eegaa waan jedhamullee hubachuu nurraa barbaachisa. Kanaaf Kumaandar Naziir kenna Dr. Asliin kunillee yoo ka isinitti balleessu taate badii isaa yoo dhugumaan ka isinitti mul'attu yookiin ka isin miidhu taate keessa dhaytanii abboo waan akkana balleessite rakkoo kana qabdaa dhaabbadhu jechuun qabdan malee ol baatanii isinillee sooshaal miidiyaa nuu ta'ee sooshaal miidiyaa inni isaaf ittiin kafallu minaamina waan jettan irraa kaatanii wal arrabsuun qabdan sida maaliif isin saahibaa isin ilmaan Oromooti isin ilmaan sikkoo mandooti kanaaf ilmaan sikkoo mandoo yoo yaadanillee wal dhaban
keessa walitti dhufanii suuta wal amansiisuuf bareedaadha jechuu barbaadetti ani ammaan tan isin gorsuufillee osoo hin dhufin xiqqoo yaada bareedaa osoo walii kennitanii yaada nama hin dhufachiifne yaada abdii namatti tolu yaada immoo deebi'ee onnee namatti tolu osoo walii galtanii yaada bareedaa walii kennitanii natti tola. Doktora Sileeleen akkasuma aarii keessa waan adda addaa keessa galee kun nurraa eeggamu xiqqaa keenyarrallee eeggamu guddaa keenyarrallee eeggamu kan dhiirati irrallee kan shamarrallee eeggamu nuti ilmaan Oromoo takka ilmaan siqqoo mandoo keessattuu yeroo diinni barri nutti saaqatee qilleensa gara ittiin nu seenu barbaadu qilleensa nutti naqee badii teenya tabeeynu fi tambeeyne illee nu harkaa baasee diinatti nu kennu. Kanaaf diina kan harkaa bahuuf nu wal jabeeffachuu tokkummaa teenya dagaagfachuu bareedatti fakkaate. Kanaaf ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti osoo ka jala deemtanii odoo hamilee itti kennuun ta'in badiin keessan maali jettanii jajjabeessuu qabdan. Rakkoo yoo jiraatu taate keessa wal hubachiisuu bareeda. Kanaaf ilmaan Oromoo isin har'aan tana ani ajandaa guddallee osoo qabadheen dhufin ajandaa guddallee qabadhee osoo dhufin xiqqoo yaada waan namatti dhagahamu waan namarraa eeggamne yaada babbadduu tana yaada fufukkataa kana gadi baatanii sooshaal miidiyaa irratti hin dubbatinaa keessa wal amansiisaa isin jechuufi akkasuma hordoftoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo warri YouTube channel Abdii Show jedhu subscribe naa gootan galatooma. Warri YouTube channel ke subscribe naa godhi subscribe naa godhana gargaara isiniin jedha. Ilmaan Oromoo bakka jirtanitti wal jajjabeessa abdii walitti hora osoo wal lolu walaabachuu wal xiqqeessoo osoo ta'e bakka jirtanitti wal jajjabeessa jaalalaa wajji jiraadha kabajaan bakkuma jirtanitti wajjin jiraadha isiniin jedha galatooma Abdii Show.